hawaasi ba'ee hiriira mataa isaa qabate hiriira sana irratti argamuudhaan nama naa ta'a jedhe nama borna geggeessa jedhu filachuudhaaf gara sanatti ba'ee sa'aatii 9 irraa kaasuudhaan haala filannoo kana haala gaariidhaan kan irratti hirmaatedha jechuudha. Salphii isaa qabatee nagaan jaarsaa dargaggeessa dura kennuufiidhaaf nama dadhabaadha dura kennuudhaaf nama qaama miidhame dura kennuudhaaf waan kana ta'e dimokiraatiidha. Dhiibbaa tokko malee kanarra godhe oduun jedhamu nama isa bushuu uummanni illee baruudha. Kanan na busha kanan boru na bushuu danda'a kanatu jedhee mataa isaa keessatti qabatee ofii isaatiin bilisaan filachaa oolee jechuu barbaadeeta. Halkanidha akkaataan uummanni sagalee isaatti kennuudhaaf bahee sana keessatti uummanni kun qorra hin jenne sagalee isaa murteeffachuudhaafidha. Diimokiraasii sirrii dhiibbaan kam osoo irratti hin godhaminidha. Saati sanatti kunillee waanuma baay'eetti adda isa taasisudha jechaadha. Saati sanatti ofii isaatiif of kaasee gaafa qorraa fi aduu keessa galgala hanga sa'aatii 12tti taa'ee filannoo isaa sagalee isaa kennee sagalee isaa biyya kanaaf sagaleen koo biyya kanaaf dhiibbaa gahee olaanaa qaba kan jedhu sanaan raawwate waan ta'eef waanuma baay'ee namatti toludha jechaadha. Haala filannoo kanarratti dheebuu waan of keessaa qabuuf haala nageenyaa abbaa isaa ta'uuf abbaa argachuudhaaf biyya kana kan jijjiiruu danda'u uummanni kun waliigalaan baay'ee hiriiraan wal caccabsee otoo ajaja tokko hin fudhanne otoo ajaja tokko ittiin kennamne ofii isaatii of kakaasee uummanni hirmaatee abbaa isaa ta'u abbaa biyyaa bulchuu filateera jechuudha.